qabanne sai la dhugichi gaafa nama gado akkasida maalenna isa qulqulluu ikol galgalsitanii fanniftan mite an akka saatti fannifamuutu wanaaf hin ta'e ani maalenna nama cubbamaadha inni garuu waa'ee kootiif cubbuu koo ofirra hin kaa'e hin baate dhiphina koo baate dhiphina jamaan godhe fannootti dhaqee xiqqaarse dhugichi gaafa namaaf galu akka kanadha waan meeqa didanii darbuu nama gaafa tabbuluu tokko natti qabamtanii gaafa jiraattanedhu waan itti qabaman sana beeku maaliif akka qabaman beeku maaliif akka qabamtee jirtu beennaani fataa ittee jiraattu Yesuusii wajjin eenyu wajjinii miti kan itti fataa ittee jiraattu isa itti qabamte sanaa wajjinidha haasaan kee yeroo hundaa yaadii kee yeroo hundumaa qalbiin kee yeroo hundumaa eessa jira jechuun lafaa ati itti qabamte sana jira isin amma ee'uudhaafitu qabamtanii qabdiin isin keessa jira Yesuusiif hin qabamee jira. Okay, Yesuusiif qabamte qabdiin immoo si keessa jira waan nama ajaa'ibu. Qabamoo akkasiidhaan kan dhaabee sin qabamu. Ameen. Eessi. Haleluuyaa. Wanti hin jedhe sinii gadinaayi. Ani qabameera afura qulqulluudhaan ifeessuun ላይ ይናገራል በመንፈስ ቅዱስ ታትሜያለሁ። Waaqayyo si eebbisu. Egaa akka dhugicha jiraachuun isiniif ta'utti immoo jiraadha. Isin yoo anatti qabamtanii jiraattan maal kottenna dubbii kottide gooftaan. Ameen. Dubbiin kun dhufeera. Maal sagalee waaqayyoo jedhamtire inni sagalee isaa ergee isaan fayyise. Maal keessaa isaan baaseenna boolla du'aa keessaa isaan baaseen. Ameen. Boolla du'aa keessaa boolla sakkamii boolla gadi fagoo eenyu tokko dhufee nu oolchuu hin dandeenye. Eewu duwwaatu dhufee nu oolche yoo isin jettanii ilma waaqayyoo Yesuus Kiristoos duwwaatu dhufee nu oolche. Oolchaa isa kanammoo Phaawulos gaafa dubbatu Roomaa boqonnaa 8 keessatti qabaatan. Abeet yaa baay'ina gadi fageenya isaatiin. Abeet bal'ina isaa, abeet ol fageenya isaa. Maal ennaan jaalalli isaa. Maal ennaan yoo keessa lixxan hin daakama daakuu dandeessu. Kanaaf yoo ennaan jaalalichi inni dhugaa suni isa birmadummaa nu kennedha. Kanaafidha dhugaa suni dhugaadhaaf dhugaa ba'anii jiraataniiru. Eenyuutu Yohaannis fa'a. Dhugichaaf dhugaa ba'anii immoo maal ta'aniiru? Mormi isaanii qalame. Garuu isaan immoo maal hin taane? Hin qalamne dhugu isaanii. Dhugichatti qabamanii jiraatan wanta ta'eef. Dhugicha kana ni jedhee dhugichatti qabamanii jiraatan. Gaafa dhugaatti qabamanii jiraatan immoo maalidha jechuudha? Isumaaf jiraatu. Isa keessas immoo hin jiraatu. Maqaan Waaqayyoodhaa galateeffamu. Gaafa isa keessa jiraannu akkaataatti jiraannu beekna. Gaafa isa keessa jiraannu jireenyi maal akka ta'e dhandhamanna. Gaafa isa keessa jiraannu jireenyichi anaaf isinitti maal ta'a yoo isin jettan hin urgaa nu duwwaatti immoo utuu hin taane nuyi warri dhugicha keessa birmadummicha keessa jirru immoo namoota warra kaaniif iyyuu jireenyicha labsina. Ameen. Kanaafidha abbee Phaawulos fakkeedhani ani dhuguma hojjetaa Yesuus Kiristoos bartuu isaa ta'eera. Ameen. Isa guuteeti. Afaan isaa guutee kenna. Maaloo tiksiisaa dhaqeen isinii kenna booddee. Gaafa dubbifadhu maraa sadii sagalee jira. Filiippoos 3:9 kanaanis ani ergamaa isaa ta'ee fo'ameera. Maal taatanii? Ani koo isa lallabuu kootiin jedhama. Warra akkamii gidduutti dhattee lallabde yaa Phaawulos jennaan warra birmaddicha hin hubanne gidduutti dhaqee lallabe. Warra hin amanne gidduutti. Waaqayyoos gaafa kaasee akkatti hin jedhe ati jedhe warra ana hin beekne gidduutti dhattee lallabde. Maal gochuudha jechuudha karaa bira beeksisuudha jechuudha. Warra hin beekne jechuun isa beekamaa sana beeksisu. Kanaaf takkeedhe nuyi isa fannifame Kiristoosii Yesuusiin lallabuutti maal hin taanu jedhe. Iyyeellaan jedhe. Ani jedhe Kiristoosii isa fannifame lallabuutti leeyyaa jedhe. Maaliif beektu bara sana leeyyoodha. Hidhamuun baay'ee leeyyoodha beektuuni. Seenaa keessa gaafa achi dhattanii deebitanii dubbiftanii hidhamuun iyyuu baay'ee leeyyoodha. Inni garuu manuma hidhaa keessa taa'ee akka saa'itii sansalata isaa gadi madaffachaa dhufeetu Yesuus isaa kamenna Yesuus isa Saa'ol dheena isa karaa Damaasqoo irratti natti dhufi birmadummaa laalaati. Ameen. Isa kamitti hin jennan fuula moototaa dura dhaabateeti isa mootii waaqaaf lafaa ta'e. Ani isa lallabuutti jedhe utuu si maallaqootanii gadi hin taawwete. Ameen. Kanaaf Yohaannis immoo dhufee maalloon jedhe birmadummichatti qabamaa jiraadha. Jedheetu gooftaan Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis keessatti anaaf isinitti dubbata. Amma gaa dhugaa kanatti amanneerraa dhugaa kana beekuudha laamma Yesuus Kiristoos kan inni nurraa barbaada. Namoonni tokko maa jedhu abboo koo bakka ani akkasii dhabete beeka miti hin barbaadu kana keessa liitu keessa liiti
gaafa sana barta. Keessa littu taanaan akkamitti barta obboleettii koo obboleessa koo. Bishaan daakaa yuuqii yoo keessa litan malee daakaa namni baruu hin danda'u. Garuu inni beekutu maal si barsiisa. Kanaaf daatta. Namicha tokkotu jira macaafa qulqulluu keenya keessa. Namichi sun Itoophiyaadha macaafa qulqulluun. Macaafa Isaayyaas raajichaa dubbisaa deemaa jedha. Hin dubbisi. Garuu maal hin taane? Hin hubanne. Kanaafiyyuu Waaqayyo immoo nama isaaf erge. Eenyuun ergeef? Filiphoosin ergeef. Inni immoo maal godhe? Hin ibseef. Dubbicha hiikee ibseef. Hin argitanii? Waaqayyo gooftaan isin eebbisu. Beeku. Phaawulos immoo kennu Efesoon keessatti gaafa dattanii ilaaltan. Phaawulee kana maqaa masaa maal intala kana fikiriitti irraa qabeen jedhina. Dhuguman jaalladha immoo dhugaa Waaqa. Jaallachuudhaan maal isa godha malee. Qotataa dhiiraa wangeelaa dhugaa. Akkeedu aneedhama agartuu hafuura keessanii akka inni isinii banuuf. Yaada qalbii keessan akka inni isinii haaressuuf. Kiristoosiin beekuutti akka isin guddattaniif. Ani maalan godhe? Isiniif maalan godhe? Isiniif akka dadha. Wayyoo. Waa'ee keessaniif utuun galateeffadhu immoo isiniif immoo nan kadhadha. Tokkoo keessan gaafa maqaa keessan dha'ee waa'ee keessaniif Waaqayyoon abbaa galateeffadhu. Gaafan kadhadhu immoo ani keessi koo nagaa argata. Ameen. Nagaa akkameennan nagaa isa nagaan guutu. Nagaa isa akkameennan nagaa isa birmaddummaan guutu. Kanaaf gooftaani ani nagaan isiniif kenne akka biyyi lafaa isiniif kennitetti miti. Ameen. Dhugumaan. Yesuus akkasin jennee? Jedheera. Nagaan biyyi lafaa namaaf laattu akka qabamu obboloota ko isa kan Yesuus Kiristoos akka hin qabu maleessa. Akka hin qabu gaafa isiniin jedhu waan akkasii tokko isin miti. Boca waan dhabe tokko isinitti hin fakkaate. Kansaa tilmaamuuf rakkisaa. Wayyoo kaa. Ammasatti deebi'a. Ilaagaa anatti qabamaati maal? Amma maleeti. Ana ila dubbii kootti qabamaa jedha. Arra immoo dubbichi maal ta'e nu keessa jira shi biyya barbaadinaa sin safara keessa dhattanii hin barbaadinaa dubbichi eessa jira? Na keessa. Nu keessa hedduu seenis hin qabalee ol dubbichi eessa jira? Ana keessa jira. Waaqayyo si haa eebbisu. Mee warri sin keessa jiru? Ana keessa jira. Okay. Dubbichi nu keessa jira shi. Hundaa'uun kana miidhaan miti jedha sagaleen Waaqayyoo maalii jennaan dhiiga oolicha Yesuus Kiristoosiin gabatee garaa keessanii keessatti isinii caafameera. Ameen. Akkumutu dhufa gamaan godhuu miti. Dhiiga Yesuus Kiristoosiin. Haleluuyaa. Dhagaa irratti miti gabatee garaa keessanii keessatti chaappeeffameera. Haleluuyaa. Isa nu keessa jiru kana beekuun immoo Waaqayyo anaaf isiniif nu gargaareeraati. Isa beekuudhaaf immoo ol galaa. Itti ol galaa. Bartoonni koo gaafa isa beekani akkasitti miti. Ishee raafamni guddaan rakkinni guddaa tokko gaafa isaanitti ka'u maaltu ta'e dhaqanii barsiisaa jedhanii ennaan maaloo kan jedhan. Maa innennaan nyaatamuuf jenna dhumuuf jennaadha. Gaafa achisaa dadee ol ka'u maal obboloota koo yookiin immoo ijoollota koo bartoota koo utuu wanti anaan hin arganne koo isiniin hin argatuudhaaf kan inni karaa biraa irraa ka'eetu gab jedheedha. Utuu Yesuusiin hin argatin koo isaanii hin argatu. Duuti koo Yesuusiin argate malee naaf isinii hin arganne beektuuni inni immoo maal godhe mandhee du'aa dhaqee barbadeesse. Ameen. Anaafidha isa nurratti caafame isa nutti hin tolin karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosii wanta inni barbaachisu wajjin duguugee fannootti cinqarsu isaatiin maal godhe iddoo isaatii balleesse. Ameen. Waaw. Waan iddoo dhaabate immoo iddootti deebisuudhaaf namni yaalu jiraare? Danda'a. Qajeelummaan sun iddoo keessaa iddoo isa caalu dhaabbata. Ameen. Iddoo keessaa immoo iddoo isa hin caalletti immoo gadi bu'e. Wanti hin jedhe isiniif galeeraan ni nama jedhe. Iddoo keessaa iddoo isa caalu dhaabbatee iddoo keessaa immoo iddoo isa hin caalletti immoo gadi bu'e. Ameen. Okay. Isa hin caalle gaafa jedhu isinii galeera. Biyya lafaa. Waaqayyo si haa eebbisu siif galeera. Mee warri kaan warri isinii gale? Asteeriif galeera. Taaddalachiif galeera. Okay. Waadaaf hin galle galeera amma gale. Asni si galee? Okay. Hayyee. Waaqayyo si haa eebbisu isinii galeera.
akkana jedhe gaasa booddee dhugicha ni hubattu jedhe 32 irratti dhugichis immoo birmadduu isin ni baasa jedhe 33 immoo kenna isin immoo isaan immoo deebisanii fi nuyi sanyii Abiraam nuyi nama tokkoof iyyuu takka garbaduudha nuyi maalidhaan nama tokkoof iyyuu takka maaliin goone garban taane okay achi deebi'anii waan tokko si yaadachiisa Abiraami sanyiin inni keessa waamamee adda ba'ee akka kadhatanii dubbisanii waan baay'ee tokko hubattu ishi mee sanyiin yookiin immoo dhalootuma Abiraam faa keessa maal akka ture namni yaadatu jira waadaarraan kanaaf. Dhalooti sun dhaloota Waaqayyoof hin abboomamne bara warra sanyii Naahor jedhaman sanyii Seem. Ilmaan Nohi sadan keessaa Seem nama qajeelaa ta'e warra hin eebbifamne lamaan keessaa Seemidha. Qomoo Seem jechuun qomoo Abrahaam. Qomoon Abrahaam immoo sanyii Naahor. Sanyiin Naahor sun immoo ta'uyyuu Waaqayyo Abrahaamin achi keessaa baase malee isaanis dhaloota jal'aa waan jal'aa keessa jiru jechuudha. Kanaaf Abrahaamin Waaqayyo fo'atee biyya kana keessaa bahi jedheen. Okay. Yeroo sana maaltu ture maaliif achi keessaa bahi kophaatti ittiin jedhe ብቻውን ለምንድን ነው የፈለገ እግዚአብሔር እንዴ ብቻ እኮ መኖር አይቻልም አዎት አምላክ ነበሩ ኦኬ ዋቀዮ ስናይብሱ አዎት አምላክ ነበሩ ዋቃ ቶልፈማ ዮኪን ሞ በፈፈከኛ ዳበተኒቱ ማልጎዶ ወረ እት ሰገደንቶ ቱሬቹ እሺ ዋቀፈት ኤዬ ኦኬ ኤውቱ ነመረብሳራ Okay, bifama. Isa si warra komenti barreessan isa. Abarreessani. Esse? Ilaaga. Abiraam kuni esse. Macaafin irraa dubbataa wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 31 kaafneeti kan nuyi dubbifataa jirru ishee. Eebbifama. Ijoollee gaggaafataarantu jira. Tiksii gidduutti barreessaa deemaa ishee. Gidduutti barreessaa fi deema. Egaa hundumti keenya warri dhugaa kana akka nuyi beeknuuf Yesuus Kiristoos nuuf eeyyame kuni waan jalaa baane tokko qaba. Eshi? Jalaa baane malee.